Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyaa ilmaan Oromoodha. Jirra jirtu nageenyi badhaadha. Baga jiraatanii baga nagaadhaan mana haaraba. Sila namni yeroo jalqaba dhufu barmeen kan qaqaafataatiin dhufa. Ana ammoo jaba baaseetiin dhufe. Kanaafuu naaf bulchaasiniin jedha baga rabbiin nagaadhaan mana haadha Huzeefaa yookiin immoo Zeefaati isii fide isiniin jedha. Manni kun mana haarawaa akkuma seentaniidhaan akka jedha sangoodha. Akka jedha hundi keessan iyyuu beektan jedhee yaada. Inni biraa jechuudha guyyaa lamaan kana waa'ee siifanii fi waa'ee amaan takkaayyuu abbaa shanii fi haadha shanii. Ku abbaa shanii asii dhaya ku haadha shanii achiin dhaya. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha jireenya bultii keessa jechuudha ka beeku rabbumaa fi Rabbi gaditti isaan lamaan malee namni ani sirraan beeku ati sirraan beektu ani illee jireenya dhuunfaa kee beeka ati jireenya dhuunfaa kan kee beektu garuu jechuudha yeroo ammaa kana keessattuu haalli anaafsi itti bultii ijaarrannee ittiin deemaa jiru baay'ee ulfaataadha. Dargaggoo harka caaluu soodaman xixiqqii jechuudha gamanaa dhagaa walii darbatan kanaadhaaf kan bultii malee taa'aa jiranii. Ta'ullee sodaatu miti ittuma seenanii ilaaluutu irra dansaa ittuma seenaniitiin waan isa hubachuuf bareedaadha. Ani amma akka dhuunfaa kiyyaatitti akka anaatitti jechuun irraa dubbachuu fedhe siifan haadha shanii fi abbaa shanii gidduu jaalala jira. Ani akkana hubadhe viidiyoo sanarraa akka ilaaletti jecha isiitiif jecha isaallee akka hubadhetti jechuudha akka fungeen koo hubadhetti jaalala jira jedhee yaada. Maaliidhaafuyyuu namni kun gisee jaalalaan jirutti jechuudha. Walitti mufachuu wal quuxeessuu isa jedhamu jechuudha naannoo keenyatti jechuudha. Wal quuxeessuu takka jira waan ta'eef. Kanaaf dubbii namaa keessa osoo galuu baatan dansaa jedhee yaada. Keessaa bultii namaa keessa jechuudha. Dhugaa rabbi ijoolleen tuni nagaan ta'etti bultii wajjin ijoollee ofii wajjin haa guddifattuu nagaadha akkuma duraan wajjin haa jiraatanii keessaa osoo baan irra dansaa jedhee yaada. Inni biraa jechuudha ijoollee keenya warroonni bultii qabdan piliis akka fungeetitti akka obboleettii keessan guddoo takkaatitti wannaan jechuu barbaade wagguu bultii kan keetiin sagaleen kiyyan jireedhe yaada. Sababni isaa silkiin baay'ee xiqqoosin rakkina qabdi. Wanni gisee jechuudha yeroo jaarsaaf jaartiin takka walitti buusee jechuudha takkaayyuu wal dhabdeen bultii keessa jiraate ijoollee keenya obboleeyyan kiyya kaan isinirra guddaadha ka isi ammoo narra guddaadha. Ana ammoo beekeeti miti garuu jechuudha wanni gochuu qabaannu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf injira bultii keessa waliin bu'uun beekam bultii maal jedhama maree namni walitti hin buune jechuudha. Eega bultii kan kee keessatti rakkoo wayii jiraate takkaayyuu hanqinni wayii jiraate pilis gara miidiyaa waliin dhufin achumatti fixadhu. Gisee aarisanii miidiyaa miti waa hedduutu nama dhagahamuu danda'a. Garuu yeroo san osoo silkirraa kaamerarraa jechuun wanuma nama waraabuu kanarraa fagaannee gaariidha. Maaliidhaaf anaariidha waan dubbadhu kun boruudhaaf viidiyoodhaan taa'ee ragaanatti waan ta'eef. Kanaaf osoo danda'ame jechuudha osoo danda'ame akka kiyyatti jechuudha akka fungeetitti yeroo jaarsaaf jaartiin takkaayyuu hiriyyummaan kamiinuu wal dhabde kaamerarraa fagaatanii baruudhaa bareedduudhaa haga tasgabbaa'anitti haga sammuu isaanii sun tasgabbaa'eetiin jireenyi isaanii duraaniitti deebanitti dhugaadha. Namni yeroo aarii waa baay'ee dubbachuu danda'a. Aboo biyya arabaa nufitti akkamiif namni yeroo aariitti yeroo mufii qabutti nafsiyaan kan keetii fi sheexaan illee baay'ee nama wasawwasaa namni of qabu hin jiru abbaa rabbiin laafisiif yoo ta'e malee. Kanaaf yeroo isin osoo kaamerarraa fagaannee dansaadhaan jira. Ani jaarsa kiyyaa walloleedhaaf dhufeetiin gaafa miidiyaa irratti dubbadhe jibba jaarsa kiyyaa san yookiin jibba haadha mana kiyyaa osoo hin taane aarii yeroo sanatti dhufe qofa xiyyeeffannoo kiyya jechuudha. Garuu wanni kun ragaa ta'ee boru wannan dubbadhu kunuunni jechuudha. Ragaa ta'een afaan mul'ata jechuudha. Kanaaf osoo sadarkaa san geenneeti biroo viidiyoodhaan akkana naan jee kunillee ana abbaan mana kiyyaan jedhu sunillee gaafa viidiyoo isa arge jechuudha. Daranuu yoo aariin ka duraarra itti hammaataa jechuudha. Kanaaf osoo waan kanarraa fagaannee bareedduu dhedhee yaada. Inni biraa jechuudha ijoollee keenya chaanaliin koo haarawaa
ani namni beeku jiru yaada ijoollee walitti dhiyaannu malee namni beeku jiru ani hayaati oroodha. Hayaati yeroo baay'ee ijoolleen koomintii jalatti viidiyoo namaatiin daldaltaa viidiyoo namaatiin daladdaa ati yoom uftaatee daladdaa jedhanii koomintiidhaan kan arrabsanidha. Eeyyan viidiyoo namaatiin dalagaa viidiyoo namaatiin chaanaliin sun 10,000 fakkaate ilaalam achi jira jechuudha. Garuu jechuudha ani mana namaa dalagaa mana namaa keessatti jechuudha mana gola arabaa keessatti kaameraa baadhadhee deemuun baay'ee rakkisaadha. Jawwaalaayyuu yeroo baadhattee deemteetiin wanta koraabuun ulfaata. Kanaaf akka chaanaliin kee hin duune jecha viidiyoo namaa ediitii irra godhee gadhiisa. Kanaanis hin beeka akka waan gaarii hin taane akka bakkaan illee nangeen hin beeka. Haa ta'u garuu nama tokko jedhee lama jedha waan ta'eef ofitti amantummaa sanuuyyuu qabaachuudhaaf waan tokkoon duubaan si deeggaru si jabeessu jiraachuu danda'a waan ta'eef jiraachuu qaba waan ta'eef. Kanaaf har'a kennu akkuma jiruudhaan biduun fiiltarii biduun meekaap asla meekaap bidibadhee yommuu beeku uumaa geerrattuyyuu akkana fungeen kun yookaan madaatiin gabaa gamana itti yaa'e kun ija afoo keessan dhufe jechuudha. Inshaallah duratti waan bareedu hin dalagadhee yaada akka fedhii akka yoo rabbiin naa mijeesse jechuudha. Asiin dalagamu achitti ammoo baay'ee na sodaachisa. Kaamera maafuu dhaabbachuu hedduu amma namni jiru jee malee odoo sabiskiraayimii waan kee dhiqqoo wayii dhiqqoo akka ol dabalu ta'e dhugaa rabbiin baqaadha malee. Waan waraabonatti fakkaatu maaliidhaaf hin sodaadha baay'ee kun ammoo sodaan ammoo yuutuubiidhaaf waliin qabatu miidiyaa kamiinuu jechuudha hin dalaga jennaan wanni ati daladdu sun gaarii ta'e taana waan baruu bareedduu ta'e taana wanni ati irraa sodaattu hin jiru yuutuubii dalaguuf ammoo anis ati sin daladda gola namaa keessatti illee nama danna yuutuubii dalaguudhaaf wanni guddoo sin barbaachisu meekaappii sin barbaachisu uffanni babbareedan yeroodhaan dirqama yuutuubiidhaaf dalaguu qofaadhaaf uffata suuqii irraa yeroo hundi bituun nan barbaachisu jechuudha. Isuma qabu akka nama jechuudha. Kun uffata salaataati. Uffatuma salaataa kan yeroo 10 viidiyoo 20 itti waraabuu danda'a jechuudha. Maaliidhaaf ofitti amantummaadhaan yoo jiraadhe yoo qabaadhe ofitti amantummaadhaan yoo qabaadhe malee dirqama yuutuubii dalaguudhaaf uffata 100 bituun hin barbaachisu ijoollee keenya. Warri yuutuubii dalaguu barbaadanii warri gola madaamii keessatti nyaata garagaraa akkasuma immoo waan garagaraatti jira wanna bareedduu ijoolleen keenya irraa barachuudhaaf jiran uummata keenya illee fayyada ijoollee keenya keessaaf amma dhufanii fayyada jedhamee yaadamu waa baay'ee jira. Sa'a akkasii dalaguudhaaf dirqamati meekaappii bareeddee dhufuun dirqamaa miti. yuutuubii dalaguuf akka yaada kiyyaatitti waa lama qofa si barbaachisa. Takkaffaa obsa jenna obsa salphaa sitti fakkaatiin yuutuubii irratti wanni barbaachisu hedduudha. San irratti rakkoon barbaachisu hedduudha. Yuutuubarumaan jechuudha Oromoo yuutuubii dalagummaa hinaafamma isaan sanii danda'uudhaaf والله أبصر جلو لقاسي برباجس أبصر قراش جلو لقاتو كسي برباجس أبصر يوتيوب دلقود لما فهموا وفي التمنتم ما قباشوا في إني براء أمون أتوجدت سن وانقاري تود عملي ديرك أما ميكابين برباجس ويوتيوب دلقود في ديرك أما نمرسون قبات ديرك أما منتينا ما تكون قبات ديرك أما سبافي عندنا ما تكون قبات يوتيوب دلقود في وني أتتي دلدس وانقاري تاناني اتبوب أجيفتي أو هتي لعلني ميديا كمينو جيتشولا ميديا ما أما ميديا إتي سوشيال ميديا نبي تفيدا ما نجرو كانون داون يوتيوبي كونجرو يدي هذا أنا كذي يعني يوتيوبين سينك أبيسا أتي أوبسان دلنا سيفيدا اللي حواسان كلي وين رفيدو أتلي وان أنفر رفيدا متجيتشولا قافا مالك أبرسيب جيتشولا وان بارودا وان بريدودا كنا فولت اللالي ناتيني تيك توك راتيتي ساعاتي لما ليفي رجتشولا ساعة فرتيتين نم أربسو نم كيكم كنداب كندو لبوس أمانتي ولبوسو سنرة كوتو بوليتي يوتيوبي كوتو بوليسكي يوتيوبي بنات يوتيوبي كان كريت كولات وسيني حال جرو وبوليسكي نا برسيسان عبدول أبينزرا تك هذا نجتشو وانين أجرا برسيسو هند جتشو ده نم نجرا وان برين جرو وانين ليش مرام برد إيرو آيات إنجيل كبابا نجتشو ده كناف أجراي كاتة تبنت هندا يوان اللي أقدر إنه في القمات تنجندي سنكرجارا وان بيخور راي جودا كناف تيتي جندا نمربسو أمانتي نمربسو سوينتاني كوتو كيسا فجولين تنا من مدامتي حال سني مجتة نيات وجوتشويتن بليس في تلاليناتين كوتاتي يوتيوب بنتنا دلجا نولي برسيسا برد اللي سنجتشو برباديتي كناف جبادة دقيقة ومن أدين نفتنت كم سلا أرجتني من أنا ما كيسا كانوا مدلعن جتشو لما لي درك أم ست مجتشو أقبل درك ما
bareedaa bittee meeshaa bareedaa bitteetiin diibuun gadalagamu wannuma dandeetturraa bakkuma dandeetturraa teettee daladdaa isiniin jedha. Kanaaf yeroo gaarii qabaadhaa obboleeyyan keenya warra walloleekaa bultii qabu hunda isaayyuu rabbiin bultii keessan keessa rabbiin barakaa isinii haa qabu hamtuu fi hammaata isinirraa haa qabuun jedha. Warri hin qabnellee rabbi inshallah jaarsa gaarii jaartii gaarii isinii haa baasu. Keessaaf ijoolleen keenya warra yuutuubii dalaguu barbaaddan koottaa hin dalannaa koottaa hin daladdanii isiniin jedha. Bakka geettanillee warri nyaata daladdan warri koomedii garagaraa tapha garagaraa dandeettii garagaraa qabaattan keessaaf ijoollee amma ijoollee qaroodha waan ta'eef fitillaa fi dalagaa isiniin jedha. Nagaan tura yeroo gaarii qabaadha isiniin jedha. Damuun gara kiyyaaf ammoo dhiifama isiniin jedha uummata qashtii horaa bulaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Amma haasuuf ejjisin arginaan jaashii jettoonni mafeetanii loo jettanii fudhamaan ta'eef maal ani funkeedhaan miti sila. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.